ani fakkeenyaaf dafee dafee jechuun beeka. Hiriyaa eessaati? Hiriyaa eessaati? Animo yantala shawaa koome yantala shawaa koome yantala shawaa asi maleen fedhuu kuulee suumannaaf dawaa kun. Iskiti amma Wallaggaati intala Wallaggaati anaa dhufu baga nagaan dhufte hundi keessanuu hiriyaa irraa kaasee haga Wallaggaa aadaa keessan aadaa naannoo keessanii miilaa kaaftanii hamma mataa nutti himtan dafa waan nyaattanirraa waan dhugdanirraa waan uffattanirraa kaastanii rifeensi keessanitti maal akka godhattan hunda isaa akka aadaa Oromoo nutti himtan dafa. Maal jechuudha feeniyyee? Jechuun indee maturee laalaa kennoo laalaa jala maturee. Akkasii koo maturee argee jira garuu yoo dogongoree na of kalchaa jechuu kooti. Laa rakkoo qabdu akkas jennaan jamii yaannoo seeniyyee yaannoo feetu fa'u. Jaarsi tokko sin hagame jiru. Irra deebi'uudhaan warra dhufaa jirtan hanaa dhufu baga nagayaan dhuftanii manna tulluu coqorsaatiin weelkaam gaa'isa naa dhufu hundi keessanuu. Seeniyyee mata duree annoo kee cufadhu viidiyoo kee cufadhu seenaa lubbu viidiyoo kee cufadhu naa hiriyaatti Wallaggaa naa dhufu baga nagaan dhuftee nageenya kee ammadhuuti gara qophii keenya itti fufnaa daddafi. Ashamaa akkam jirtu hundi hordoftoota tulluu coqorsaa yuutuubii ani Wallaggaa yuutuubiiti namoonni nan beekne as keessa baay'een keessan jirtu. Garuu ati dhiifama wajjin maqaa Wallaggaatti baafatte moo ati dhaloonni kee Wallagguma? Ani dhaloonni koos Wallagguma. Hayyee guddaa nu galatoomi obboleetti keenya Wallaggaa irraa nu daawwachuu keetti fi egaa obboleettiin keenya tokko Wallagga irraa nu jidduutti argamanii jiru. Akkasuma immoo obboleettiin keenya tokko immoo Shawaa irraa weellistuun hiree kan jedhamtu Shawaa irraa nu jidduutti argamanii jiru. Hayyee namni kan biraan irra dhufaniiru. Gamanii akkasumas Arsiirraa Sumayyaatu jabaa adda isiniin jenna. Hundi keessanuu noora baga nagaan dhuftanii. Naannoo 11 wal ga'uu qabdu. Naannoon 11 wal ga'ee jira hordoftoota keenya iddoon istiidiyoo keenyaa guutee waan jiru warra dhufuu barbaadan jechuudha jalattaa keessummaa dakka simadhaadha. Iddoon keenyaa nama 26 irraa simalee simatu istiidiyoon keenya xiqqaa waan ta'eef nuuf kalchaa isiniin jenna guyyaa biraatti fi istiidiyoo guddaa isaa ijaarree sidhee nama 600 akka qabatutti har'aaf nuuf kalcha warra jala jirtan dabaree maqaa keessanii fi bakka irraa dhuftanii fi iddoo dhaloota keessanii fi umurii keessanii maqaa keessan nutti hima dhahaa. Umurii? Sumayyaatu anaa dhufu baga nagaan dhufte Sumayyaa iddoo dhaloota keetii fi akkasuma immoo eessa akka taate nutti himattaa achirraan dammee achirraan immoo seenaan hin jirti seenaan isin taane seenaan ni turkii jeeqee jira. Turkiidha. Dhaloota kiyya dura barbaadudha. Duraan dursuun baguma rafeen sagalee teetan hoosii qabee siif feenu. Qaawween kan durii miti lama iyyaatu fe'a Oromoo. Har'a mana tulluutitti sagaleen tanteetan illee ol kaatee. Mee amma waa'ee sagalee kiyyaa ni taasisin jeetu hin jirtaa miti kan bishaan isitti nyaanuu bulle kan fakkaatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota tulluu akkam jirtanii akkam ooltanii isinin jennee jirra uummata qaalii. Warri dhuftanillee seenaa isinin jennee jira like share godhaa jajjabeessaa. Warri rafuu barbaadanillee asumaan silkii jalatti banaatiin as jala buna addi feeniitti. Yaa giifteeti uummata raffisuu dhufte moo nu jajjabeessuu dhufte giifteeti? Os jedhamee silkiin iyyuu na didaa jirti. Sumayyaa seera cabsaa jirta of ibsadhu siin jenne bira uummata nurraa raffisiisiin hin jenne. Os jedhe. Shortaan itti dabarsaatti geessina. Wallahi silkiin dhaabanamuu diddee jirti. Dhaara dubbachuun oolu. Daf. Warri rafuu addanillee waa fidadhaa koota. Adda rafan kamaa yoo rafan namni namatti qorra waan ta'eefi waan wayii fidadhaa koota. Nuti raffisuudhaaf hin waamne iddoon keenya afree goseetti mana keenya kan asitti rafan. Mana keessatti rafan sin deemaa galaatti yoo barbaaddan. Gaasitti hin rafne mana keenyatti maal garare as bulleetiniin odoo hin rafne taa'aa bullamoo namni odoo hin rafne akkamitti
akkamitti boqonnaa Tata maja tursi ana dhufu bakka nagaa dhufte hiyyoo ana dhufu bakka nagaa dhufte masii warra dhuftan hundi keessan ana dhufu bakka nagaa dhuftani sume mana ala godhasiste bar iddoo kee madduutti achirraan gara sagantaa keenyatti dabarraa hin jenne bar. Nyaata aadaa mata dureetu sin ajaa'ibaa taphoota garaagaraa aadaa keessan sirba aadaa keessanii akkasuma immoo naannoo keessan aadaa naannoo keessanii nu ibsaadha. Sabni garaagaraa jira. Waan dandeessanii sirba barbaadaa. Waan dandeessanii. Akkasii mata dureen. Kanaaf Arseen akka aadaa Arsiititti walumaa gala ilaasume waan dandeessuun jalqaba irratti of ibsi maqaan kiyya kanadhaa bakki itti dhaladhee bakki itti guddadhe kanadhaa uffanni yookiin nyaanni aadaa naannoo kiyyatti beekamaa ta'e kanadhaa jetta walaloo dandeessee irra nuubisi sirboo dandeessee irra nuubisi waan feetarraa waan garaan keessi ajajarraa jechuudha itti fuufi sumayyaa ta'e itti fuufi. Ani sirbaadhaan baradhu kaanin sirbu. Ayyee rakkoo hin qabu. Of ibsi nyaata aadaa naannoo keetti beekamaa ta'e uffannaa naannoo keetti beekamaa ta'e waa beekturraa nuuf himi istiidiyoo siif lakkisnee jiru. Maasii jedhamee maasitti muree bakka itti dhaladhee bakka dhalatte fakkeenyaaf sirba gizee mushurra misirroon gizee baatu maal akka jedhan yoo fuudhu maal akka jedhan kanaadha wanna biraa maal naannoo keenya maa waa kafuudha keessa jiraate kafuudha yoo as keessa jiraate kafuudhu yoo as keessa jiraate wayyoo xoggaara nu laatte gadi buusa bakka Sumayyaan gaafa nuti gaafachaa jirrurree ishiidhaaf hin galle obsee baga nagaa dhufte anaa dhufu. Baga nagaan na eegdan dhiibbaa wajjin warri hordoftoota turtanii kafuudha ni jedha tulluun turtanii dabareedhaan sume akkasii miti ashoo asini jedha deesa naannoo keenya anusi jedha na jedha amali si farsu fenni sina rabsaati isaa gara nagubaa jirti waan ofeetti jedhu waan rakkate na waliin jedhi ka yoo ati na waliin jedhu daddagaraa si arrabsa ashilla anaya egale amma gale ho jedha jalazo jedha kana takkittiin beekan nadii isa dararafti bira Anasho beku barachu fedon oniyo balachurat. Oh, amarakkooti sinnageetan dhugaara birakkooti sinnageetan takka takkaan as baatanii jettan malee qabdiin hin jiru dafa. Marakkooti nuna hita. Ayyee gara dammituutti yaada barru dammituu sagalee keenya dhagaa jirtaati mee? Dhagaan jira. Ayyee dammituu baga nagaan dhufte ofiif simee mata duree argitee jirta natti fakkaata yeroo dhuftu dammituun eessatti dhalattee dammituun nama eessatti wanta aadaa naannoo kee ibsuu danda'u uffannaa naannoo keetitti beekamaa ta'e maalidha akkasuma nyaanni aadaa naannoo keetitti beekamaa ta'e maalidha waan beekturraa irraa nuu jedhi akkasumas ammootu sirbi aadaa naannoo keetitti yeroo ayyaanaa fa'aa sirbamu yeroo mushurraa yookiin immoo yeroo cidhaafaa sirbamu maal akka ta'e yoo beekte yookiin walaloo waan beekturraa nuuf jedhi istiidiyoo gatii lakkifnee jirra itti fufi dammituu ta'e. Waan afurtanii fi guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ani kan inni itti dhaladhe Shawaa Lixaatidha. Maqaan koo Odaa Bisil jedhama. Maalitti isinii ta'u? Itti fufi gaa. Shawaa lixaa bar hedduu qabdii miti ta'e magaalaa akkana jedhamti uffata aadaa naannoo keenyatti beekamaa ta'e kanadha nyaanni aadaa naannoo keenyatti beekamaa ta'e kanadha jettee waan beektuudhaan nuuf osoo jettee nutti tola gaafichi mata dureenis kanuma waan ta'eefu jechuudha. Ani hamboodha. Ayyee. Waan aadaa kanallee gaa waan irraa beekuun qabu naaf galcha. Ayyee tolee of kalii rakkoo hin qabu gara Wallaggaa Tuubitti yaa ceenu sagalee koo na dhagaa jirta Wallaggaa Tuubii. Si dhagaan jira. Ayyee Wallaggaa Tuubii anaa dhufu baga nagaan dhufte manni mana tulluu coqorsaati akkuma beektu mata dureerree argitee ol dhufte jedhee yaada argitee jirta miti mata dureen maal akka jedhu.
Ayyee tole wallaggaatu wallaggaa nyaata aadaa naannoo keessanitti beekamaa ta'e akkasuma uffata aadaa naannoo keessanitti beekamaa ta'e akkasuma sirba yeroo ayyaanaa yeroo cidhaa fi wantoota garaagaraa irratti sirba sirbamu yookiin walaloo ta'uu mala waan dandeessurraa waan beekturraa nuuf qoodi siin jedha galatoomii itti fufi. Tole maqaan kan maatiin kootiin moggaasanii Caalii jedhama. Kan dhaladhee godina Wallaggaa lixaa magaalaa xiqqoo Oomaa jedhamtu keessadha. Akkasuma nyaati Wallaggaatti beekamu Ancootee jedhama. Irra caalaa masqalatti nyaatama. Nyaata Ancootee kana namni hin beekani. Wallaggaatti Ancooteen sirriitti beekama jechuudha. Akkasumallee Cookkoo, caccabsaa wantoota akkanaallee gara Wallaggaatti ni beekamu. Irra guddeessa kan inni fayyadamu Ancooteedha jechuudha. Sirba hin sirbu. Maaliif sirbuu hin danda'u kan Rabbi isinuma sodaadha du'aa inatti gootanii warri reebu. Akkasumas ni jedhu. Hafuurri na cite maali jallisanii? Ayyee dhuftee wallaggaatu ni dhaga'ama seenaa. Dhuftee wallaggaatu bi. Argamu uffata aadaa Oromoo aadaa Wallaggaa ni jira. Uffannaa akkasiidha.